Warqee yoo yana gene sambara da babaru fayyaa armalle geette bona wal guriyaatu daadu tololle ani jarra gollisaan nemsanii naasaa wajjiru. Haqoomi tana wala garrellee arballee gammachuu guddoo qaba. Ammoo akka beektanii gammadii nama horii keenyaatiin fidamu akka horiin sun jirjira. Hojja horiin sun sirra uqqatee horiin atiin tisitee obaaftu marra bisaan dhabee gartee aalatee kaafti ta'e kaatiin kaafta ammoo atootiin tirsuu jirtu sirra duutaate honni suniin sedifti. Duuba lafti teenna taboorana ammaan tamboon akkas sun kee jirti. Wanni namni arguuf tanami dhaga'ullee noo waan akkas jajjabdu qalbii namaa qaqqabaatii jecha. Akka gartanii qilleensi gubbaallee wanni nu haasofnu, wanni nu tolchinu, wanni cuftinu, wanni siini laaltu dheennatti, wanni siin doofattu akka boonii kun jiru akka gartee uqqumtuun laf keessatti hamtuu waan kan nam garsiifta. Ammoo anillee waan sulle laayyuu baddellee laayyuu argellee nallee dibdee waaqii bonnaal kan keessallee nu baasinna nu roobee nu qabbaneessinna. Ammoo waan tanaan dudagaraa waan ijoollumtii keessatti laf boorana keessatti arge isa naqaabsisuuti gaaf diqqaa ani laf boorana keessatti wanni hin arge diqqa jechaan xuurnicha ganaa don ta'iniyyuu ganna diqqa tokkoon dura jecha gannu mandeeroo akka inni jirin beektanii baalta duumessaa akkasii midhaatti beektanii hojja waaqii gartee duumessi gurraa ta'ee karooba ta'e hojja roobanii deebiin bira akkasiin dansaa sulle cufee ayyuu argee akka malee midhaatti duuba lola dibbisee laayyuu argee aroolee guutamtee irraa yaatu taagartee bisaan diimoo loon dhugan gartee oggayan sulle cufee ayyuu argee qaracee roobaan baatu lolloqaa gartee lafa marrii haaloo taagartee ijoolluma hojja keessaa wal dhokanna tanamii waliin agar tanallee cufee ayyuu arge. As deebitee loon quufee furfuuree gurbaa hoote itti fincootu malee jajjabdu jedhan duuba sullee goomaniin gartee jiruti keessatti argee biyyee quuftee burraatu tadhaqqabu dadhabne nu biraa itti dhaabatu tan cufayyuu yaayyuu agartee goromii rimeejii loon hirmaan gala aanan gartee loon hirmanii elemaan namni akka taphaa keessatti hin galle. Gorfaan guutanii ciicoolee guutanii soroor guutanii waan agame duublaaf gartee cancalloonii atiin keessa harraan bahuu hin dandeettu akka Vasco da Gama haanqoot fudhattee ittiin gartee gara harban hudhatta duuba jiru akkas dansaa tagartee quuf qaban tajoolleen quuftanamii guddaan quuftanamii hoblee taphatta waariin jirtu. Ta gartee wanni agam jirtu duuba jiru akkasiillee yaayyuu agar. Wanni bona hojja dhufeettiin gartee horii raata garta haa hormi durii baroodeettiin doogamsuu deema. Horomii walaa taancuuf ammaan tan haa'u dadhabdeettiin eegeetti qabani. Wanni haan beeta qalbitantee cabsitii ammoo jiruun gartee akka ammaan tan jirtan caallaan jirtu. Guyyaan isiin akka malee dansaa kasii hoorsitee atiin gammachuu guddoo irra dhageettullee noo. Inja ammallee ammaan tan fulaan nu jirra ammoo jajjabdu ammoo dhaabbuun teennoo guyyaa dansaa fuul hin dur jira akkanaaniti gammachuu agas cufaa qabaachuullee baanu dhaabbuun qabna gammachuuf dhaabbuun gargarii gortii bagguma gammachuu guddoo nu hoorsit qabaachuullee baanneeoo dhaabbuu hin dhabnu jecha waaqee nu roobe nu qabbaneessinna qabattoon teenna hagan callaalleenitii ijoollumti teenna waan guddoo keessa qabdi waan nu hoorsaa taa'amallee gammannuun hin qabdi guyyaa dhibiillee waliin qoodachuullee dandeenya ha viidiyoo tanallee daawwattanillee horaa bulaa deebana galata argadha qoomii dhibii walagarraa artiyaasillee naga badhaasoo keetta taa'u akkas warreen horaa bulaa deebana.